miseensoti gumi paartilee morkattoota jilgamta Awurooppaa waliin mari'achuu paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa fuul Facebook isarra baaseen balbaloomse. Akka ibsa kaafa'oo kana jilgamta Awurooppaa hooggana hore dhimma gamtichaa David Maakalistaariitiif ambasaaddar Roolaand Koobiyaatiin durfamu miseensota paarlama Awurooppaa 10 of keessa qabjeedhu. Marii jedhamu kanarra miseensoti gumi paartilee morkattoota kanneen akka Koongireesii Federaalaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO, Adda Bilisummaa Ogaaden, Aarana Tigraay, sochii biyyooles Walaayitaatiif madirak farra hara bakka bu'aa isaaniitiin argamanii jedhu. Marii sa'aatii lama ol fudhate jedhan kanaan miseensoti gumicha dhimmi nageenya biyyaatiif wal waraansa kaaba Itoophiyaa wal waraansa Oromiyaa keessa gaggeeffamaa jiru. Ijjeecha ukkaamsaaf hidha seeraan alaa buqqaatii uummataatiif beel biyyatti gaaga'uu jirtirratti ibsa bal'aa kennuufi dubbate. Miseensoti gumi paartilee morkattoota wal waraansa Oromiyaatiif iddoolee akka biyyatti keessa jiru moggaa dhiisanii wal waraansa kaaba dhaabuun qof rakkoo nageenya biyya akka hin furrittimne jirka jedhe gamtaan kun. Hawaasi addunyaa waraan Oromiyaa keessa deemuu jiruuf xiyyeeffannoo gaa kennuu dhabuun bala guddaa akka qabaatullee hubachiisu isaanii odeeffanne. Hammaleellee qaamoleen kaaba wal waraanuu jira wal dhabde isaanii caasa gamtaa Afrikaa jala taraaraan fudhachuuf tattaaffii godhamuu jirtu kadeeggaran ta'uu kaasuun jidduu seentummaan barbaachifne kan mootummaan Eertiraa balaafamaaf birmaddummaa biyya cabse godhuu jira kabalaaleffatan ta'uuf akka dhaabbachuu qabullee gaafanni jedhu. Kanaaf dhiibbaan dippiloomaasii hawaasa addunyaalleen cimee itti fufuutii jedhan. Gama biraatiin wal waraansi dhaabbate mariin biyyoolessa hundi galeessaati qaama walaba ta'een gaggeeffamte furmaati waarawilleen akka dhufu ibsanii jiru. Mariin biyyoolessatu waggoottan dheertuuf ajanda paartilee morkattoota dhaadhessaa turan ta'uusiitiin mariin haqa qabeessaatiif hundi galeessa akka taasifamtuuf ce'umsi gab diimokiraasii akka milkaa'ii taasisuun kaayoo ijoo gumiin paartilee morkattoota ijaaramteef akka ta'ellee hubachiifne jirjedhu. Hataatuuti malee akkaataa mootummaan ammitti deemuu jiruuf koomishinni marii biyyoolessa walab hin ta'in aaliif toominni hin qabneen hundeessu mariin bu'a qabeessa rakkoo walxaxa biyyattiitiif furmaata waara laatini gaggeeffamu abdii jedha akka hin qabne kaasanii hawwaan taateef gamtaan Awurooppaa yaada morkattoota biyyattii bararuu danda'u kan cina akka dhaabbatuuf deeggarullee gaafanni jedhu. Ambasaaddar Roolaand Koobiyaaf Deevid Maakalistaar gam isaaniitiin wal waraansi Itoophiyaa keessa jiru kadaaraan isaa yaachiisa. Gaagama gaafa Afrikaatiif dhiibba gargaraallee Awurooppaa irratti akka fiduu dandeebisanii waraanni kaabaatiif Oromiyaa gaggeeffamu furmaata akka argatuuf in hojjan jechuun natti himan jedhu. Haaluma kanaan rakkoon siyaasaa waraanni kun dhalaka furamtuuf gaa'ee qabeessitooti ijoo taankaa akka miseensota gumi paartilee morkattoota mootummaaf humnoota siyaasa gargara waliin akka dhiyeenyaan hojjetaniiranii jedhu. Itoophiyaan biyyoo hariiroo michoomini cimaa gamtaa Awurooppaa waliin qabdu waan taateef nagaa tasgabbiif sirni diimokiraasii dagaag keessatti arguuf hawwii qabaachuun lebsanii jedhu. Godina Leorro guduruu wallaggaa fi wallagga bahaa keessatti kan argaman barattoonni kutaa 12ffaa aanaalee 5 irraa qormaata biyyaalessaa fulbaana 30 eegaluurratti hirmaatan jedhame. Aanaaleen 5 godina wallagga bahaa jalatti argaman sababa rakkoo nageenyaatiin barnoota irra waan hin turreef yeroon qormaata aanaalee kanneeniif qofatti akka ifoomuuf fulbaana 30 booda akka ibsameera. Abrahaam Birruu ammas dabalata qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti kan argaman barattooti kutaa 12ffaa aanaalee 5 irraa qormaata biyyaalessaa fulbaana 30 eegaluurratti akka hin hirmaanne himamee jira. Aanaalee akka Haroo Limmuu, Eebantuu, Limmuu, Kiramuu fi Giddaa Ayyaanaa dabalatee bakkeewwan haleellaa finxaaleeyyii Amaaraa jala jiran irraa barattoonni hedduun qormaataaf akka hin teenye waajjirri barnootaa godina Wallagga Bahaa beeksisa baaseen ibsee jira. Aanaaleen 5 godina Wallagga Bahaa jalatti argaman kunniin sababa rakkoo nageenyaatiin barnoota irra waan hin turreef qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fulbaana 30 eegalamu irratti akka hin hirmaanne ka ibsu beeksisi waajjira barnootaa godinichaa yeroon qormaata aanaalee kanneeniif qofaatti akka ifoomuu fi fulbaana 30 booda akka ibsamu beeksisee jira. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa kanneen akka Aanaa Amuruu, Horroo Bulluq, Horroo, Jimmaa Gannatii, Jaardagaa, Jaartee fi Abee Dongoroo keessatti ammoo magaalota aanaarraa kan hafe manneen barnoota gandoota baadiyyaa hedduun galmee barnootaa fi qophii barumsaa akka hin eegalin maddeen keenya himanii jiru. Akka fakkeenyaatti gandoota baadiyyaa Aanaa Amuruu 13 guutummaan guututti humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin buqqaafamanii jiran keessatti
akkasumas gandoota baadiyyaa sadii uummanni irraa buqqaafamuu baatus finxaaleeyyiitiin qabamanii jiran dabalatee magaalaa Agamsaa fi ganda Joojii Migir keessatti galmeen barattootaa bara barnootaa kanaa akka hin eegalamne himama. Manneen barnootaa hedduun aanicha keessatti gubatanii fi saamamanii jiraachuu kan himan maddeen bakkoota muraasatti immoo buufata humnoota finxaaliyyaa Amaaraa fi faannoo ta'ee waan jiruuf tajaajila barnootaaf qophaa'aa miti jedhu. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa 7 keessatti gandoonni baadiyyaa 50 ol ta'an guutumaan guutuutti barnoota addaan kutanii jiru jedhamee jira. Godina Wallagga Ba'aanaa Kiiramuu keessattis gandoonni baadiyyaa 13 rakkoo wal fakkaataa qabaachuu kan himan maddeen OMN garas irraa dubbise. Adeemsi baruu fi barsiisuu godinoota lamaan keessatti erga gufatee waggaa 2 ta'uuf akka deemu himanii jiru. Hawaasi gandoota baadiyyaa irraa haleellaa finxaaleeyyii Amaaraatiin buqqaafamee magaalota aanaa keessa qubsiifamanii jiran bakka buufatanii jiranittis ijoollee ofii akka hin barsiifneefis ittifamanii jiraachuu maddeen OMN himanii jiru. Manneen barnootaa magaalaa irratti duwwaa galmee galan malee baadiyyaan akka jirutti cufaadha manni barumsaa. Kan baadiyyaa irra jiran sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaarree dabalatee ganda fakkeenyaaf warra biiraa jedhamu irratti ammoo galmeen hin eegalle yaa'u sodaa nageenyaa irraa kan ka'e barsiisonni deemanii galmeessaan jiranii achirratti wanti ta'e hin jiru wanti galmaa'ame hin jiru. Warra baadiyyaa irraa buqqaadhiifanii magaalaa galan mana hin galtan jedhanii manni barumsaa hin ga'u gatii jedhameef jedhanii mana barumsaa dhorkamanii jiru. Barsiisonni hedduun finxaaleeyyii Amaaraa fi shorkeessitoota faannootiin ajjeefamuu fi manneen barnootaa hedduun humnoota kanaan cufamanii jiraachuu ilaalchise mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee biiroon barnootaa Oromiyaa waan jedhe hin qabu. Kun kanaan osoo jiru haleellaan finxaaleeyyii Amaaraa fi shorkeessitoota faannootiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu ammallee godinicha keessatti hammaatee itti fufee jira jedhu jiraattonni. Guyyaarraa guyyaatti gareen finxaaleeyyii kunniin namoota nagaa ajjeesuu fi saamicha raawwachuu addaan kutanii akka hin beekne himanii jiru. Amma haleellaan naannaa keenya irra jiru akkuma itti fufeetti jira. Uummanni akkuma godaanee magaalaa Oboraatti baqateetti jira. Amma kun guyyaa dheengaddaa naannoo Xombee Dangaaf jedhamu dhufanii haleeluudhaan nam tokko rukutanii horii 100 ol fudhatanii deemaniiru. Akkasuma guyyaa kaleessaa dhufanii akkasuma dhukaasanii horii 74 fudhatanii deemaniiru. Kuma tokko magaalarraa waan deemanii baadiyyaatti achi deemanii waan hojjetanii hin qaban magaaluma irra taa'aa jiran. Jiraattonni aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Ba'aa hedduun rakkoo ulfaataa keessa jiru. Humnoonni nageenyaa mootummaa naannicha buufatanii jiran hanga ammaatti haala taasisan akka hin jirre jiraattonni OMN itti himanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataatti humnoonni mootummaa manguddoo gana 70 dabalatee namoota nagaa lama ajjeesuu ibsame. Kana malees manneen qonnaan bultoota hedduun humnoonni mootummaa gubuu jiraattonni himanii jiru. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada isaanii kennan ganda Ambaltaa Godeetiitti manguddoo Jifaaraa Bulchaa jedhaman humnoonni mootummaa rasaasaan rukutanii ajjeesanii jedhan. Humnoonni kunneen manatti seenanii afaan Amaaraan dubbisanii jennaan manguddoon kun itti dubbachuu dadhabuu isaaniitiin akka ajjeefaman jiraattotatu hime. Ganduma kanatti namni obbo Baqqalaa jedhamus rasaasaan rukutamanii madaa'uu jiraattotatu hime. Ganda kana keessatti guyyuma kana humnoonni mootummaa mana obbo Tashoomaa Bayyanaa, Xaafaa Bayyanaa, Caalchisaa Laachisaa fi Qajeelaa Tolosaa jedhamanii qabeenya mana keessa jiru waliin ibiddaan akka barbadeessan ibsanii jiru. Torbaniin duras mana namoota hedduu qabeenya waliin jalaa gubanii jedhan jiraattonni. Magaalaa Adaamaa keessatti namoota nagaa adamsuu fi hidhuun akkaan hammaatee jira jedhu maddeen. Guyyaa kaleessaa jechuunis fulbaana 2022 humnoonni mootummaa bakka mana gurgurtaa uffata aadaatti dhaquun adde Bilisummaa Huseen bakka hojiirraa qabanii hidhuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii himanii jiru. Adde Bilisummaa Huseen mana gurgurtaa uffata aadaa guddaa magaalaa Adaamaa keessaa akka qabdu kan himan maddeen yeroo qabamte sanatti qophii irreechaaf jecha maamiltoota isii keessummeessutti ko'oommattee turte jedhu. Poolisii humna addaa Oromiyaatiin fudhatamuunis kan himamu yeroo ammaa kana waajjira poolisii aanaa Arfaffaa magaalaa Adaamaatti hidhamtee jiraachuus Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii odeeffateera. Adde Bilisummaa Huseen malees magaalicha keessatti namoonni nagaa hedduun hidhamaa jiraachuu kan himan maddeen OMN tibba irreechaa eeganii sabboontota hidhuun magaalicha keessatti aadeffatamee jira jedhu. Bara Dabreesii irreecha jala adde Bilisummaa fi abbaa isii obbo Huseenis qabamuun utuu mana murtiittiin dhiyeessin ji'a 4 oliif erga hidhanii booda akka hiikaman maddeen keenya yaadachiisaniiru. Bela Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti lubbuu namaa gaagaa jiruuf Yuukireen qamadii toonii 50 gumaachuu beeksifte. Waraana keessa jiraannus uummata Somaaliyaa fi Itoophiyaa kan beelan du'aa jiru lubbuu oolchuun dirqama namummaati kan jedhe mootummaa Yuukireen. Midhaan gargaarsaa kun $1 miiliyoona 11.4 akka ta'u ifoomse. Midhaan gargaarsaa kana keessa tooniin 30 karaa buufata doonii Odeessaarraa sarara dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin gara Itoophiyaatti ergamuutu dubbatama. Bal'ina oduu kanaa guyyoo waree irraa dhageenya. Departed from the Ukrainian port of Yasn,
east of Odessa. Guyyoottan dhibbalamoliif waraana akka jirtu Yuukireen qamadii tooni 50 Soomaliyaa fi Itoophiyaa gumaachiti jedhani. Honge jajjabdu waggoottan 40 biyyoottan gaafa Afrikaa qora jirtu lakkoofsi uummata beela'ee Soomaliyaa fi Itoophiyaa keessa saffisaan dabalaa jiraachuu addunyaa irra gabaa. Namoonni miiliyoon 2 dhiyaatan Keeniyaa, Soomaliyaa fi Itoophiyaa keessa beelaaf akka lubbuu jiru jedhan. Miiliyoonni akkasi biyyoottan akka Eertiraa fi Jibuutii fa keessa buqqa'uun baqachuu irratti argama. Horii miiliyoon dhugaan irra gamobba'u qofa don taane hongeen tunduu fuul duralleef itti fufusii irra kakay balaan jajjabaan akkuma muumal dhaabbat biyyoota gamtoomanii dhaabbati meetiroloojii addunyaa akeekachiisaa ture. Dhaabbati nyaata addunyaa uummata kan qulaamsuuf $4 miiliyoon 473 na barbaachisu yoo jedhu. Baankiin addunyaa $4 miiliyoon 327 qof qaba haaftinan birarra barbaadan jetteen biyyatti olla Itoophiyaa Keeniyaan umni qabdi cufa fayyadamte uummatu fi kakuta kaab Keeniyaa keessa beelaan miidhamuun isa himam qarqaaraa turte. Soomaliyaan dhuga jirtamante jaarmiyaalee qarqaarsa namooma seensisuun fal barbaadu irratti argama. Namootan qarqaarsa namooma barbaadan ka miiliyoon 20 caalaniin dursuu akka jirti. Itoophiyaan immoo rakkoo beelatan xiyyeeffannoo dhowwachuu qofa don taane ukkaamsuuf yookaan haaluuf yaali jajjaba godhaa jirti. Addunyaan beeli Itoophiyaa tan qolachuuf midhaan tooni 23 dabraqee Yuukireen irra kara Jibuutii gulaan seensisuun isiin yaadata. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiif Qaadireen isa garuu qamadii gara Awurooppaatiif Ameerikaatti erguuf karoor qabaachuuf deddeebiin dubbat. መላክ ነው። እነሱ ማስገባት ይላሉ። ሁሉን ነገር አስገቡ ኢምፖርት አድርጉ ይላሉ። እኛ ደግሞ ኤክስፖርት እናደርጋለን ወይ መላክ አለብን እንላለን። በግብርና ምርትም xiyyeeffannoon Finfinnee arki olaanaa waraan taate jirti yaadxiin xaltoo siyaasa gaafa Afrikaa ture. Kanaaf mootummaan biltsiginnaa rakkoo beelaatiif gadada uummata tanaaf bakkin qabaan jedhe. Ameerikaa taansite biyya addunyaarra meeshaaf loltu waraanaatiin dursite Raashiyaan tumamaa ka turte keef. Waraan jajjaba kan kee taate uummata ofi sooruur darbuun Soomaliyaa fi Itoophiyaa qulaamsu irratti argama. Qamadii tooni 50 ta qarshii Ameerikaa $1 miiliyoon 11.4 biyyootan kan lamaan jechuun Itoophiyaa fi Soomaliyaa sadaqeeffannee jira ka jedhe ministeerri kaabine Yuukireen. Markabi midhaan tooni 30 baat buufata dooni Odeessaa irra ka'uun Itoophiyaatti mal jalqabu sa midiyaaleen gabaasan. Walakkeessi dabre kan keessallee kara dhaabbat nyaata addunyaa gulaan qamadii tooni 23 Itoophiyaaf erga bulchaa Yuukireen kun Zeleniski. Waraanni jajjabaan arkanu qabaatullee uummata keen qofa don taane uummata Itoophiyaa fi Soomaliyaa du'irra oolchuun gaya addunyaa waan taateef jechuun qamadii gumaachee jedhe. After being stuck at the port silos for months because of Russia's invasion.